Namtichatu bakkeedhaa dubartii biraa jaallatee haadha manaa isaa ishii manaa hari'uu barbaade. Kanaaf mudaa irra barbaaduu jalqabe. Haati ijoollee isaa kuni baay'ee isa jaallatti, gaarummaa itti agarsiisti, yeroo hundumaa isa gammachiisu irratti xiyyeeffatti. Inni garuu bakkeedhaa nama biraa waliin jireenya biraa sababii jalqabee fi haadha ijoollee isaa kana hari'uu waan barbaadeef yeroo hundumaa mudaa irra barbaada. Amma bakkeedhaa galuu ishii aarsuudhaaf yaalii baay'ee godha. Garuu ishii yeroo hundumaa jaalalatti agarsiifti, gaarummaa itti agarsiifti, of gammachiisuu irraa isa gammachiisuu irratti yeroo hundumaa xiyyeeffatti. Guyyaa kaan waan godhu dhabe. Ishii aarsuudhaaf jedhee yaalii baay'ee godhee garuu ishii aarsuu dadhabe. Ishii ari'uudhaafis mudaa baay'ee irra barbaadee garuu mudaa mattiin ishii ari'u barbaadee gaafa irraa dhabu waa tokko yaade. Warqii quba isaarraa kana baasetu achi kaayii jedhee itti kenne. Warqii quba isaarraa baasee itti kenne kana ishiinis fuutee qodaa keessa keessee hin qadaadde. Amma ishiin warqii kana fuutee qodaa keessa keessu abbaa manaa ishii kuni taa'eet ilaala. Waan abbaan manaa ishii yaadee warqii kana itti kenne ishii waan beektu hin qabdu. Jaalalumaaf gochaa jirti. Inni garuu mudaa irra barbaadaa jira. Erga ishiin manaa baateen booda ija ishii eeggatee iddoo ishii warqii sana dhoskite ilaalee qodaa buqqisee warqii sana keessaa fuudhee muka mana isaanii duuba dhaabatu tokkotu jira. Muka mana isaanii duuba dhaabatu sana keessa kaa'a. Galgala sanaa bokkaan humnaan roobee muka mana isaanii duubaa kana galoon dhufee jiska. Warqiin abbaa manaa ishii kun mukicha keessaa bu'ee gara galaanaa seeneera. Haati manaa isaa kuni ganama kaatee uffata miicuudhaaf gara lagaa deemti. Uffata miicuudhaaf gaafa dhagaa kakaastee teessoo kaattee uffata miicuu jalqabdu dhagaa jalaa warqii argite. Warqii kana gaafa laaltu isa kaleessumti abbaan manaa isheetti kennee qodaa keessa kaayii jedheenidha. Warqiin kuni abbaan manaa koonatti kennee ani qodaa keessa kaayee miti akkamittiin iddoo kana dhufuu danda'eettee bitaa itti gale. Haati manaa isaa kuni waan abbaan manaa ishii yaadee warqii kanatti kennes waan beektu hin qabdu. Akka abbaan manaa ishii qodaa ishiin keessaa warqii kana fuudhee gumcuu keessa kaayes waan beektu hin qabdu. Inni dubbii irra barbaadaa jira. San booda warqii kana fuutee galtee qodaa kaleessa abbaan manaa ishiitti kennee warqii keessa gaafa laaltu warqiin keessa hin jiru duwwaadha. Abbaan manaa ishiittis hin dubbanne warqicha sana fuutee achumatti deebiste. Har'akaa abbaan manaa ishii kun sababii ishee ari'uu sababii argateera karaa itti ishii manaa baasu. Fiigee gale kaatee dhufe. Warqii kaleessa sitti kennee fidi jedheen. Ishiinis dhaqxee qodaa buqqistee warqicha fuutee itti laatte. Bitaa itti gale. Eddeedhe. Ani warqii kana fuudhee gumcuu duuban keenyedhe. Gumcuun kun immoo kalee galgalaa boobbeedhaan jigeedhe. Akkamittiin dhufiimmoo warqiin kun dhufuu danda'e warqii meeqatu jira jedhe. Bitaa itti gale. Viidiyoo kanarraa akka ergaa guddaa barattan abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf shamarran akkasii ta'uun carroomuudha. Haa ta'uyyuu malee shamarran ogeettii fi haadha manaa gaarii ta'uun aarsaa guddaa nama gaafata. Kanaafuu mee warri haadha manaa qabdanis warri ganaa abbaa manaa godhachuudhaaf karoora isaa qabdanis mee haala ittiin dubartiin kun nama kana mo'atte mee ilaala. Mee akkasuma immoo jechuudha shamarran yookaan immoo haadha manaa ogeettii argachuun carroomuudha. Barreeffama qabxiilee 1-14 kan jirani mee dhiirotaaf nan dubbisa. Haadha manaa akkasii yoo argattan isiniin carroomtan jechuudha. Dubartoonni immoo jechuudha barreeffama kana dhageessanii akka waa irraa barattan abdiin qaba. Akkas jedha mata durichi haadha manaa amala harmaan gadii kana qabdu argachuun carroomuudha jedha. Tokko haadha manaa yeroo ati bakka hojii keetii galtu akka nama otoo sin argiin yeroo dheeraa tureetti hammattee si dubbistu. 2 haadha manaa yeroo ati keessummaa fuutee manatti galtu fuula ifaadhaan gammaddee si simattu. 3 kan yeroo ati dadhabdee otoo hin kadhatin raftu harka ishee mataa keerra keessee siif kadhattu. 4 haadha manaa akka carraa walitti buutanii yookaan wal loltanii daqiiqaa tokko booda si jaalladha jettee garaa si laaffifattu. Qabxii 5ffaa haadha manaa yeroo qarshii si harka jiru si jaallattee gaafa ati dhabdu sin jibbine. 6
haadha manaa yeroo ati qarshii 3,000 itti laattee gammaddee yeroo ati qarshii 300 itti laattu hin aarre. 7 haadha manaa qabeenya irratti hundooftee sin jaallanne. 8 haadha manaa nama hamachuu hin beekne. 9 haadha manaa waaqayyoon sodaattu. 10 haadha manaa hiyyeessotaaf garaa laaftu. 11 haadha manaa ogeettii. 12 haadha manaa maatii koof maatii isheef ija tokkoon ilaaltu. 13 haadha manaa safuu uummataa beektu. 14 haadha manaa mana ishee qabuu dandeessuu fi kan kana fakkaatan yoo argattan isin carroomudha. Barreeffama kana irraa waa baay'ee akka hubattaniifan isinii maxxansee jedha abbaan barreeffama kana. Ani Telegram irraan arge baay'ee waan natti toleef, akkasuma immoo yaada jalqaba obboleessa keenya jaallatamaa fi jabaa kana yaada ijoo qoodee jechuudha viidiyoo jalqaba. Kana duukaa waan wal ilaallatuuf barreeffama kana isinii dubbise jechuudha. Egaa akkuma obboleessi keenya jalqaba irratti waa'ee dubartii jabduu kana dubbate, macaafni qulqulluun maal jedha? Wanta hamaa isa gaariidhaan mooyi jedha. Wanta hamaa isa gaariidhaan mooyi jedha. Kanaaf haati mana namicha kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee jaalalatti agarsiisti. Yeroo inni bifa gaariidhaan bakkeetii dhufu isheen gammachuudhaan simatti. Yeroo inni ishee ifatu isheen kolfitee isa simatti. Yeroo inni aaru isheen gammaddee isa simatti. Yeroo inni asiin waan hamaa qopheessu isheen waan asiin gaariidhaan gonfatti jechuudha. Kanaaf viidiyoo jalqabaa fi barreeffama kanarraa waa ijoo hedduu hin argattu jedheen abdii qaba. Haadha manaa qofaa miti, sadarkaa jaalalaa fi jaalallee gidduutti illee jechuudha. Yeroo baay'ee amaloota dhiirotaa bakkeetii shamarran biraa yookaan immoo haadha manaa isaanii irratti haadha manaa nama biraa jaallatanii jiranii amalli isaanii tokkochuma. Wanti haadha manaa mana keessa jirtuu fi jaalalleen inni jaallatee jiru baay'ee wanta gaarii goote, gaarii sanatu hamaa itti fakkaata. Garuu waan isheen hojjettu gaariidha. Garuu namni suni wanta miira jaalalaa isa keessa hin jirreef waan isheen hojjettuu fi waan isheen dubbattu dhugaa itti fakkaatu jechuudha. Sababiin isaa yaadni isaa fi onneen isaa gara nama biraati waan ta'eef, nama tokko onnee isaa fi yaadni isaa si bira hin jiru taanaan gammachiisuu hin dandeessu. Garuu namni suni onnee isaa fi yaadni isaa si bira jira taanaan yoo ati hamaa hojjettillee namni suni hin gammada. Yoo ati fokkistillee uummata keessaa situ itti mul'ata. Yoo ati isa loltillee onnee isaa keessatti jibba kee hin qabatu jechuudha. Kanaaf mee namoota tokko tokko gaafa mudannoo isaanii ilaallu, abbaan manaa koo akkasittiin otoon kana gargaaru, otoon qabeenya akkasii qabu, osoon immoo haala akkasiitiin waliin jiraachaa jirru garuu narratti fuudhuu isaan argee jedhu. Namni tokko har'uma lafaa qe'ee har'uma nama tokko hin fuudhu. Garuu deemsa nama sanaa, ilaalcha nama sanaa fi jaalalli nama sanaa ji'a 1, ji'a 2, ji'a 3, ji'a 4 dura maal akka ta'e deemsuma nama sanaarraayyuu dubbisaa dhuftu jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko guyyaarraa gara guyyaatti fedhii keef jaalala kee qabu taanaan jijjiiramaa adeema jechuudha. Jijjiiramaa adeema. Yeroo hundumaa saayitii itti sii dawwaluu dhaaba taanaan, yeroo hundumaa wanta tokko irratti sababa godhatee si lolaa oola taanaan, waan ati balleessite irratti immoo qaawwa biraasitti bana taanaan, yoo ofii isaa balleessellee akka ati waa balleessiteetti yeroo hundumaa ufee sitti balleessaa isaa haqachaa oola waan taanaan namni akkasii nama biraa qaba. Gabaabumatti maaliif jennaan sababa ittiin sirraa adda bahuu fi sababa ittiin sirraa fagaatu karaa uumaa oolachuudha. Akkuma namicha kana miira jaalallee lamaan gidduutti illee jechuudha. Isin eegalee miti. Kanaaf kana gochuu mannaa dhugaa jirtuma namatti himanii deemuutu nama gammachiisa. Maaliif yeroo tokko
dubartiitu dhiira miidha yeroo tokko tokko immoo dhiiratu dubartii miidha kuni akkuma biyya lafaatti waanuma jirudha kanaaf nama tokko erga jaallattee bakkeetii qabdatee ishee si waliin jiraattu yookaan isa si waliin jiraatu sobdee waliin hin deemin maaliif jennaan onneen nama tokko nama tokkoofi kanaaf onneen nama tokko nama lama jaallachuu hin dandeessu tokkoffaa osoo nama tokko jaallannee bakkeetii qabnu isa tokko immoo dhufnee lolatti kaasnee sammuu isaa jannaqnaa jireenya isaa jeeqnaa nagaa isaa owwanna boqonnaa isaa owwanna yoo ta'e tokkoffaa waaqa uumaa keenya biratti cubbuudha lammaffaa immoo namni sunillee boru iftaan nama biraa yoo jaallate akka namni suni nama tokkollee hin amanne onneen isaa hin cabdi jechuudha kanaaf walirratti gufuu ta'uurra dhugaa jirtu walitti manii walamansiifachuu gara onneen ofii jaalala qabdu sanatti deemuun bareedaadha waaqayyoos isa kana jaallata viidiyoo kanarraa akka ergaa guddaa hubattan abdiin qaba like share comment gochuun dagatiina ulfaadha